Luqaas boqonnaa 24 kan nuti ilaallu. Boqonnaawwan 22 kaasee gara dhiphinaa fannootti deemu Yesuus Kiristoos yeroo Yerusaalem qaqqaburraa kaasee ammatti ilaalaa kan turre. Boqonnaa 23 immoo dhiphinaa dabarfamee kennamuu, du'uu, amma inni du'ee awwaalamuutti iyyuu kan ilaalle ture. Seenaawwan achi keessa ta'an hundumaa ilaalleerra. Yeroo biraarra deebinee boqonnaa 23 sirriitti diteelaan gaaffiiwwan jiran deebisaa dubbachuu dandeenya. Gooftaan sinaa eebbisu har'a boqonnaa 24. Boqonnaan 24 waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Waa'ee du'aa ka'uu kana yoo gooftaan nu gargaare sirriitti ilaalletu yeroo itti aanutti immoo irra deebinee gara dhiphinaa kaasee amma du'uu awwaalamuu isaatii kan jiru keessattuu boqonnaa 23 irra deebinaa 22 sirriitti amma danda'ametti ilaalleerra waan ta'eef boqonnaa 24 kana garuu har'a yoo gooftaan nu gargaare gara xumuraatti geessuu barbaada. Boqonnaa 24 keessatti kan ilaallu Yesuus boqonnaa 23 keessatti yoo dursnee walitti fidannee Yesuus yeroo darbee boqonnaa 23 keessatti dabarfamee kennamee waan hundumaa ta'ee fannoo irratti du'ee achirraa fannoo irraa immoo Yoosef namicha nama Armaatiyaa inni dhaqee Philaatoosiin eeyyama kadhatee achirraa fuudhee geessee Yesuusin awwaalata akka namni itti hin awwaalamne gara dhagaa walakkaatti kan qophaa'ee keessatti geessee uffataan maree awwaale ture. Yeroo sana immoo shamarran yookiin haadholiin dubartoonni isaa duukaa bu'an, firoonni isaa, hiriyoonni isaa warri isa duukaa turanii hordoftoonni isaa hundumtuu iddoo inni reeffa sanatti awwaaleen kaa'e ilaalanii akkamitti dhagaan akkatti garagalfameen kaa'e kophaa isaa dhagaatti garagalchee nama kan biraa wajjin itti garagalchee ilaalaa dubbisaa. Dhagichatti garagalchee garuu shamarran kun wanta urgooftuu gaafa sanbata guddaa geessanii diban hundumaa qopheeffatanii gaafa qidaamee homaa gochuun hin danda'amu, hojjechuun hin danda'amu, ayyaana waan ta'eef boqotanii namni hundumtuu akkasumatti boqotee lafeensaa wannoorra hin bulle, reeffi isaanii wannoorra hin bulle. Yeroo darbellee isinitti gaggaafadheen ture jechuudha. Irra deddeebina gaa malee Yesuus qofaatu waraaname immoo Yesuus qofatu akkas ta'e immoo warreen kan akkas ta'e Yesuus qofa lafeensaa cabeeti immoo otoo hin caccabsin buusanii namoonni akka inni du'ee lafti dukkanaa fa'iimaan hundumaa maaliif dinqisiifatanii isa lafti dukkanaa jedhamoo namichi inni jalqaba laalee isanii dafee du'ee jedhamoo isa kam dinqisiifatee gaaffii baay'eetu jira jechuudha. Gaaffii isaa kan hin tuqamnetu jira irra caalansaa. Ergasii booddee gaafa sanbata guddaa ganamaa bal'atuudhuma sodaadheen banadha. Maali anis illee yaadeeraayyuu. Okay, ibsaa koon ibsadhaa. Ibsaa keessan qabsiifadhaa. Bal'atuun nu kadhadhu. Sagaleen kee miutii irra jiraa yookaan ijaa jiraatte ta'e kadhadhu. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqayyo nu gargaaree walii wajjiniin galateeffannee gara qo'annaa keenyaatti deemna. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyo gooftaa, galanni guddaan bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati dinqiidha, gaariidha, garraameedha, shaadaayidha, mootiidha. Qulqulluudha, isa waan hundumaa gochuu dandeessuudha. Galanni keeti, galanni si haa ga'u. Maqaa keetiin, tola keetiin, gargaarsa keetiin yeroo kana walitti qabamne yaa Waaqayyo gooftaa. Situmna nuuf kenne sita ayyaana nuu baay'ise yaa Waaqayyo gooftaa. Akkasii galateeffannus, akkasii jajjannus dubbii keessa jiraataa hafee nama wajjiniin jiraatu kana yaa Waaqayyo gooftaa akka dubbifannu, akka barannu, akka qo'annu siin ta'e. Situs nu gargaare gooftaa. Galanni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Haajaa saatii kana, haajaa daqiiqaa kana, haajaa obboloota koo yaa Waaqayyo gooftaa. Galanni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan jajame. Maqaan kee bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Yeroof saatii kana situ nu kenne yaa Waaqayyo gooftaa. Ammas sagalee kee barannee qalbifannee hubannee yaa Waaqayyo gooftaa. Guyyaa dhumaa sanatti nutti faradamatoon ta'in yaa Waaqayyo gooftaa firdii jalaa ooluu akka dandeenyu
dandeenyuuf sa'aatii kanas yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee kee nu hubachiisuun sagalee kee nu barsiisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u gidduu keenyatti argamtee hafuurri qulqulluun barsiisaan keenya dhugaan yaa Waaqayyo Gooftaa ati nu barsiisuun fedhaa fi jaalala kee haa ta'u cubbuun koo cubbuun saba kanaa yaa Waaqayyo Gooftaa sin daangessin barsiisaan keenya yaa Waaqayyo Gooftaa hubachiisaan keenya ati gidduu keenyatti mul'adhu barsiisaa dhugaa inni kun nu barbaannu siidha yaa Waaqayyo Gooftaa hafuura kee gidduu keenyatti mul'adhu ati ayyaana kee nu baay'isii daa'imman hawwatan sammuu isaanii baniif jedhee akka barreeffame yaa Waaqayyo Gooftaa sammuu keenya nu banii ni laphee liidiyaa bante qalbii yaada keenyaa nu banii barannee yaa Waaqayyo Gooftaa kantuu akkasumaan taana toonte yaa Waaqayyo Gooftaa ija argisiisuu akka dandeenyu ayyaana kee nu baay'isii warra barsiisu warra baratu ayyaana kee nu baay'isii warra haalli fiiroon hin mijanne immoo haala fiiroo isaa mijeessii fi yaa Waaqayyo Gooftaa dubbee kee jiraataa akka barachuu dandeenyu ayyaana kee nu baay'isii hamaaf amajaajii isa nu daangessu maqaa kee maqaa Yesuus nurraa kan hidhameetu ulfina keef kan hin taane Naazreetu Yesuus nurraa kan fagaateetu daqiiqaa keenya yeroo keenya kan nyaatu Geetaa Yesuus obboloonni kun gidduu kanatti argamanii akka sagalee kee baranne kan isaan taasisu daangeessaan Naazreetu Yesuus kan hidhame haa ta'u ati nu gidduu deddeebiif nu gidduutti mul'adhu ayyaana nu baay'isii maqaan kee eebbifamu maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. 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 Gooftaan hundumaa keessan haa eebbisu. Eebbifama. Luqaas boqonnaa 24tti fufna. Okay, amma waan tokko akka yaaddan isin gaafadha. Yeroo dargagaa Gooftaa Yesuus Kiristoos du'eetu achitti dhiibnee dhumne awwaallee jechuudha. Illee hin boonye garuu yeroo ittaanu yeroo qo'annu hin boonye yeroo boo'ichaas hin qabna. Yeroo gaddaas hin qabna hundumasaa piraaktikaali goona. So awwaalanii shamarran haadholiin urgooftuu qopheeffatanii awwaalli isaa akkamitti akka taa'e reenfi isaa deessatti akka awwaalame hundumaa qopheeffatanii ilaalanii galanii jedha. Kana jechuun isaa boqonnaa 24 irratti gaafa sanbata guddaa ganama dhufnee urgooftuu dibnaa isa jedhudha. Okay. Urgooftuu dibnaa isa jedhudha. Isaan akkas jedhanii haa yaadan malee urgooftuu dibuun akkuma jirutti ta'ee jiraatu malee yeroon isaa yeroo abdii kutannaati. Yeroo wanti isaan abdatanii yeroo dheeraa turan waggaa 3 waan akkasii kan ta'uuf kan isaan duuka turan jalaa dhaamedha. Ibsaa wanti jedhamu yeroo darbe waa'ee aangoo dukkanaa kaafne irraa ibsaa wanti jedhamu lafarraa yeroo badeedha. Qaamumaanis immoo piraaktikaalii ji'aa fi maal maqaan ishee jedhanii biiftuun yoo xiqqaate sa'aatii 3tiif guyyaadhaan yerootti dukkanooftedha. Walumaa gala yeroo namni guyyaadhaan qaqqabateedha. Yeroo namni iddanni du'e wayyoo dhuguma ilma Waaqayyoo ture maattu ajjeefnee jedheedha. Duraan namoonni baay'een Yesuus Kiristoos hin du'a oolchuudhaaf karaa garaagaraa waan godhan yaadaniiru. Yaalii garaagaraa godhanii garuu du'an oolchine otoo du'a oolee otoo yeroo sana du'uu baate namoonni sun gaarummaa isaaniitiin otoo du'a oolchanii Pilaaxoos jaalachuu isaatiin bakka akka irraa dhabuu isaatiin otoo du'a oolchee akkamii otoo Heroodis uffata mootiitti hin goone otoo Pilaaxoos rakkina sanaaf bakka namoota kana gammachiisuudhaaf waan godhu dhabee ittiin farannee isa jedhu walumaa galatti waggaa amma kanaa wajjiniin xaaraa wajjiniin ba'aa wajjiniin galaa mootii keenya nu baasuu danda'a. Waggaa amma kanaa garbummaatti jiraanne rakkina amma kanaa keessa jiraanne nu bari'a yeroo jedhanitti ittuu dukkanaa yeroo dhi'u yeroo itti akka barbaadan laphee dhiibanii otoo homtuu hin jiraatin jiraachaa turan keessaa yeroo itti walitti balbala walitti cufatanii deebi'anii gadi ba'anii jecha tokkottis ximbis jechuu akka hin dandeenyetti mana tokko keessatti cufatanii taa'an yeroo akkasii ture jechuudha. Yeroon isaa malee yeroo fataa miti. So akkatti yaaddoo jechuudha. Yeroo amma kanaa kana keessatti urgooftuu dibuudha kan dubartoonni asittis dubartoota laalaagaa yeroo darbe waa'ee dubartootaa yeroo baay'ee kaafnirraa asittis dubartoota Phexros fa'i dhannee laalla hin jennee namoonni tajaajiltoonni isaa warri 12 dhiironni hin laalla hin jennee warra haadholiitu gaafuma jimaataa gaafuma inni du'u nuti gaafa bitataa gaafa samma guddaa dhufne ani yaada waa'ee du'aa ka'uu isaatii sammuu keessa iyyuu qaban isaan kun ka sammuu isaanii keessa hin jiru tarii ka'uu danda'a tarii nu galateeffata waan jiru sammuu keessaan qaban garuu hundimnaa yansoo reenficha urgooftuu dibuun isaanii maaliif barbaachise yookiin haadha moo duudhaadha moo yookiin dhimma kan biraatti jaalala moo yookiin akka namoota biyya keenyaa kana yeroo yartuu otoon xuraa'in otoon tortorin haa turu jedhaniiti moo jedhu qo'adha inni mata duree keenya miti so akka kanatti yeroo dhaqanii ganama bariidhaan dhaqanii barii jechuun edda lafti feetoon ta'in hinda'uun lafti dukkanatti otoo jiru jechuudha barii
namni akka argee cal jedheetuma dhaqee reenfa Yesuusii wannoon jedhu inda'uun waa'ee eeguu fa'ii yaadaa turan eegduu fa'ii tachi jiraachuu danda'a. Jarri reenficha kana eegsisu bartoonni isaa dhufee fudhataa jedhanii yaadu inda'uun Yesuus iyyuu du'aan kaane bartootaatu dhufee fudhate malee du'aan kaane jedhamuudhaan odeeffame waan ta'eef waan baay'ee seenaa isaa kan biraa macaafa kan biraa keessaa dubbisaa. Akkasitti garuu osoo ganama bari'aniin golollisa ta'amu dhaqanii kan isaan dhaqan Yesuus Kiristoos du'aa ka'a achitti hin argannu waan akkasii otoo hin ta'in kan isaan sammuutti yaadan kan maal ture? Dhagicha sana arganiiru yeroo itti garagalfamee cufamee jiru waan ta'eef dhagicha sana qofa eenyuun nu garagalchaa ta'eeru waa'ee kan biraa miti. Abjuun isaanii gaaffiin isaanii tokkitti dhagicha sana eenyuun nu garagalchaa isaan dhagaan sun garagalee eege taanan gaaffiin isaanii deebi'eera dhimma biraa miti. Yesuus ka'uu isaa otoo hin ta'in reenfa Yesuus achumatti argatanii achumatti du'ee hafee garuu dhagaan sun garagalee eege taanan yookiin immoo garagalee eeguyyuu dinqii isaa miti isaan namuma naannoo isaatti argannee naannoo awwaalatti kaanee dhagaa sana irraa nu gangalchaa inni dandeenyaa ta'edha. Dhagicha sana immoo eenyuutti garagalchee cufee dhagaa namni itti garagalchee cufe akkamitti isaan shamarran irraa garagalchuu dadhabanii yookiin waan akka kana nama yaaddessu maaliif ta'e isa dubbisaa. So yaadda'aa dhaqanii jedha yeroo dhaqan garuu dhagicha garagalee argatanii jedha. Dhagicha garagalee argatanii isaan nama tokkotti ni mannee maaloo nu garagalchaa nu eegaa hin jennee kan isaan waa'ee Yesuus Kiristoos gaafiitti ta'uu jalqabe iddoo balbalichaatti jechuudha. Isaan macaafa qulqulluu keessatti iddoo garaagaraatti barreeffameera dhaqanii dhagicha yeroo argan waa'ee ergamoota achitti dubbachuusaa namoonni achitti dubbachuusaa eenyu akka duricha akkas jedhee eenyu akkas ergamoonni sun meeqa akka ta'anii uffata akkamii akka uffatanii hundi isaanii akkaataa garaagaraatiin barreessan. Achi akkana garagalanii immoo naan deemnee Yesuus Kiristoos dhufeetti mul'atee eessa geessite Yesuusiin jettee gaafachaa turte Yesuusuma eenyu eessa geessite jettanii gaafachaa turte sana booddeessa ta'uu barte jedha namni kan biraa immoo dugda duuban dhufee innis akkitti hin argine isattis immoo hin mul'ate jedha iddoo kaanitti immoo akka isaan itti barreessan akkaataa garaagaraati gini toora isaatiin yoo argattanii jettan isa kanatu dura isa kana dura ta'e ittaanee isa kanatu ta'e ittaanee immoo isa kana ta'e ittaanee immoo isa kana ta'e isa kanatu immoo isa kana ta'e jettanii yoo laaltanii walumaa galaa wannoo isaa konseptii isaa guutuu argattu jechuudha. Sana booddee achi galanii bartootatti manii bartoonni innaa arganii amanuu didanii jedha warri kaan sababii amanuu didanii fi achi keessaa Phexroosii fi namni kan biraa jiraala namni isa hordofe. Phexroosii kan dhaqee laalee yeroo laalinnis dhaqee yeroo argu isaan sun awwaala keessa seenaniiru reenfa gooftaa bira shamarran haadholiin. Phexroos itti dhufanii manii Phexroos immoo dhaqee tolma iddoo reenfatti inni argu uffaticha bichaa argee jedhamu. Uffaticha bichaa argee jedha. Uffaticha bichaa argee garuu immoo iddoo kan biraatti immoo Yesuus itti mul'ate garuu itti mul'anne iddoo kanatti immoo inni immoo gaazee biree warra kanatti immoo akkasuma jedhee argee hundi isaanii akka abjuu ta'an jedha malee macaafni akkas jedha sirriidha hin jennee hin ka'ee du'aa jedhanii hin shakkine nu dhoksuudhaaf geessan jedhaniitu rigitti fudhatanii badan waan akkasii kan jedhu nu dhoksan kan jedhu geessanii gara biraatti dabarsan kan jedhudha malee sammuu isaanii keessa kan jiru gooftaan dhuguma du'aa ka'eera jechuudha hin jenne shamarranis du'aa ka'eera jedhanii galanii itti amananiiru garuu Phexros deebi'ee du'aa ka'e hin jenne still bitaatti galee du'aa ka'ee maal godha eessa dhaqaa Galiilaa dhaqu waa'ee sana humtuu yaada isaanii keessa jiru waa tokko tiksii waan jedhamu sammuu isaaniitti keessatti namne jechuudha. Raafama adda gaafa irbaata faasikaa nyaatanii jedhanii irree kaasee amma ammaatti Yesuus illee ofii isaatti rukutamee maal jedhee waan hundumaa dhabuu danda'a isaan garuu raafama yeroo sanaa hirriba yeroo sanaa gadda yeroo sanaa irraa kan ka'e amma ammaatti sammuu isaaniitti tiksiin tokko keessatti namne. Macaafa yaadatan kan jiru tokko keessa hin jiru iddoo kanatti. Macaafa yaadachuun haafuuti isa dubartoonni kun dhufanii itti yaadatan okay jedhan kan jedhu itti amanan kan jedhu gonkumaan jiru jechuudha. So dhaqee argee otoo qaama Yesuus argee okay qaama Yesuus dhiisee uffata arge. Uffata arguu isaatiin immoo du'aa ka'eera jechuu hin danda'u. Uffata qofa arge waan ta'eef balbalatu baname. Okay balballi otoo hin banamin balballi cufaa akkasumatti jiraatee immoo otoo ka'e okay bakka hafuuraan du'aa ka'ee jedha. Balballi immoo banamee jira waan ta'eef akkuma namni seenee ol fuudhee baheeti fakkaataa jechuudha. Balballi banamuun isaa hiika mataa isaatii qaba. So akka kanatti arganii dhufanii jedhanii sana booda bitaatti galee ammas immoo deemanii dhufanii manatti walitti qabanii manatti gara manaatti deebi'anii taa'aa jiruyyuu warri kaan immoo hunda'uun Phexros achumaan deemee jedha. Warri kaanis jireenya isaaniitti achumaan deemanii Phexros achi bahee awwaala bahee achumaan timee achumaan ofii isaatiis deemee gara jireenya iddoo duraanitti jedha. Isa dhaqaa dubbisa. Sana booddee warri kaan immoo achuma keessaa jedha. Isaan keessaa nama lama ta'anii
jedha. Nama lama ta'anii inni jedhu sun isaan keessaa yeroo jedhu bartoota 12 sana keessa moo lakkisa jedhu laala. Nama lama san ta'anii waa'ee Yesuus sana isa ta'e hundumaa ilaalanii yoo xiqqaate guyyaa 3 eegne irraa jedhan. At least waa'ee guyyaa 3 sanaa beeku jechuudha. Namni tokko yoo du'e biyya keenyatti guyyaa meeqadha? Isaan dhaqanii ilaalan. Awwaalanii guyyaa 3 moo guyyaa 6? Guyyaa 3 Salestii jedhama biyya keenyatti. Okay. Guyyaa 3 miti? Ganama boroo. Kan biraa hoo? Jira guyyaan ittaanee? Akka amantaa Ortodoksiitti gaafa 12 jira. Okay, sun guyyaa 3 haa qaban maaluma okay. So guyyaa 3 sanatti yoo xiqqaate namni tokko naalbaatii hin beekamu. Lubbuun gorroo irra baatii achirraa baatee immoo gorroo irraa wannoo itti iddoo sanatti darbitee achirraa baatee iddoo akkasii jetti kan isa wannoo diggisan beektu miti namni edda du'e wannoo irra achitti ammasitti mootummaa waaqayyoo galchuu wannoo jedhanii qeesiin dhufanii gaafa namni du'e kan dibbeetti reeban san. So siistamni sun jira jechuudha. Yoo xiqqaate namoonni sun yoo xiqqaate nama sana amma guyyaa 3tti eeguun hin jira ture jechuudha. Eewni iyyuu kan amma guyyaa 3tti eeganii dadhabnaan guyyaa 4ffaatti dhiisan. Yaa Alaazaar amma guyyaa 3tti eeganiiru isa guyyaa 4ffaa otoo guyyaa 3tti dhufe okay ta'uu danda'a garuu guyyaa 4ffaatti dhufe waan ta'eef gonkumayyuu kana booda xiraa'eera wannoon isaa yaa'eera guyyaa 4ffaadha jechuudha. Guyyaa yeroon isaa bira ture. Amma guyyaa 3tti silaan ta'a ture guyyaa 3ffaa ta'e yookiin darbe taanaan guyyaa 3ffaa sana namoonni ishee jajjabeessuudhaaf ishee wajjin boo'aadhaaf dhufaniiru. Akka kanaa jechuudha. So kana booddee jarri dhimma mataa isaanii gara jireenya mataa isaaniitti gara biyya mataa isaaniitti Emaahus ishiin jedhamtu kun bakki ishee eessaa biyya iddoo Yesuus irraa yookiin immoo iddoo Naazireet irraa fayyadaman fagaatti seeru ilaala. Sana booddee walitti haasaa deemuu bakka bitaadhumatti galee maal inni wanta akkasii jedhanii jechuudha. Kana jechuun baay'eetti dhiyoo jiru. Namoonni kun amanuu dhiisuu isaanii jiraachuu isaa ilaala. Hin amanan immoo namanne yookiis hin beeku moo hin beekan waa'ee isaa ayidiyaa isaan qabu moo hin qabani. Namoonni kun Yesuus hin deeggaru moo hin faallessu. Abdiin isaanii akka kam ture akka nama amanee ittiin fayyuu jireenya bara baraa argatuti moo akka nama mootiin tokko ka'e yookiin raajiin tokko ka'e jedhanii yaada isaa keessatti bakka namni kun ta'uu danda'a jedhaniitiin daangessuun faallessuu isa ilaala. Sana booda achirraa ka'anii Yesuusitti argamee daandii irratti waan akkasii akka hundumaatti haasa'ee isaan otoo hin beekin yeroo dheeraa waliin dabarsanii achiin booda edda mandara isaanii ga'ee bira darbuudhaaf deemee jedhama jedhan qulqulluun. Isaan mandara isaanii ga'anii gorii bulii jedhanii galgalaa jira inni garuu lakkee bira darbuudhaaf deeme iyyuu gadi isaanii wajjin galee nyaata wayii waa qopheessanii wajjin nyaate amma nyaatanitti amma kana haasa'an namichi kun isuun fakkaata jedhu jechuudha. Malee waa tokko hin galuuf akkasa ta'e. Akkuma isaatti haasaa akkasuma akkas ta'ati maa inni eessumaa dhufte namni waa'ee kanaa gonkumaa sammuu keessaa hin qabne jedhanii itti haasa'u ture. Sana booddee edda nyaatanii yonnoo jedhee booddee Yesuus iddoo ta'etti libbiraa jedhe sana booddee namichi kun isa ta'inna jedhanii daganaa bakka akka malee bakka ariifatanii yoon bartootatti deebinee gallee himna kan jedhu yaadanii jechuudha. Achi booddee Yesuus Kiristoos immoo utuma jarri jiraniyyuu bartootatti mul'ate yeroo garaa garaatti namootatti mul'ate jedha hojii ergamoota keessatti kennaa qo'annaa sirriitti namootatti mul'ate bartootatti mul'ate iddoo garaa garaatti dhuunfaa isaaniitti mul'ate achi booddee dhumarratti maqaan isaa Luqaas kan inni jedhu dhumarratti kana booddee Yesuus mandaricha keessaa baasee amma Bitaaniyaa eessa ture? Amma itti isaan geessee sana booddee isaan harka isaa lamaan ol kaasee isaan eebbisaa samiitti biraa ol fudhatame achumarraa kaasanii isaan sagadaa waaqa keessa ol ilaalanii iddoo kanatti baay'ee diteelii isaan barreeffamne warri kaan immoo otoo isaan achi ta'anii ilaalanii ergamoonni ka'aa galaa mana siifootuu inni akkuma amma ol deeme kanatti akkasumatti deebi'ee otoo ilaaltan dhufaa jedheen jedhaa. Iddoo kanatti garuu gara mana qulqullummaa gara Yerusaalemitti deebi'anii achitti tajaajila eegalanii jedha. Overviewun isaa akka kanaadha kutaan kuni. Kutaawwan macaafa isaan kan biraa keessa jiran hundumaa walitti dabalaa ilaala. Amma Maatiyus boqonnaa 28, Maariikoos boqonnaa 16, Yohaannis boqonnaa 20 baay'inaan akka kanatti wal keessa jira. Kan kutaa kanatti qobaa kan barreeffamee jira. Kutaa kanaaf wangeela tokko yookiin lama qofatti kan barreeffamee jira. Kan gonkumaa immoo kutaa biraattis hin barreeffamne jiraachuu malaa jechuudha kutaa kana keessaa. So wantoota tokko tokko kan Luqaas qofti barreesse yookiin immoo Luqaasiif namoonni isa booddee barreessan qofti kan barreessan jiraachuu malu.
Bartoonni warri isa barreessan gonkumaa kan hin barreessine fa'ii jira. San akkasii ilaalaa deema. Nagaan siniif haa ta'u baay'attuu gara argattee baachuu. Okay. Ani warra viidiyoo malee warra wantoonni mul'achaa hin jiru. Kanaafan koomentii dubbisaa hin jira. Okay, gooftaan sana eebbisu warri dhuftanii carraa argattanii ulfaadhaa haa ta'u. Okay, namaafan kenna. Yesuus du'aa ka'uusaa kan jedhu amma dandeessee amma lakkoofsa 12tti daraartuudhaafan kenna. Amma lakkoofsa 12tti aadiyaasaa oovariidhuma deemtee gochuu dandeessaa, diteelis gochuu dandeessaa, daqiiqaa amma 5 wayiinsii kenna sanaa ol hin deemu. Tolee, nagaan hunduma keessaniif haa ta'u, baga nagaadhaan dhuftan hundi keessan. Egaa akkuma obboleessi keenya Abdiin samarii isaa waliigala isaa walitti qabee boqonnaa 23 keessaa haala itti Yesuus Kiristoos qabame irraa kaasee itti dhiyaadhu akkana xiqqoo kaameeratti dhiyaadhu yookiin akkas garagalii baay'ee sagaleen kee hin kukkuta deemee. amma dhaga'ama. Tolee, egaa boqonnaa 23 gara dhumaarratti gooftaa Yesuus Kiristoosii ajjeefamee fannifamee awwaalameera. Awwaalamee immoo dubartoonni dibata urgooftuu reeffa gooftaa Yesuus Kiristoos dibuudhaa fi qopheeffatanii otuma jiranii guyyichi sun garuu guyyaa sanbataa waan ta'eef egaa guyyaa sanbataan akka macaafa qulqulluu irra jirutti guyyaa sanbataa suni guyyaa sanbata duraa yookiin qidaamee nuti jennee fayyadamnudha. Guyyaa torbaffaan guyyaa qidaamee kanadha jechuudha akka kutaa macaafa qulqulluu irraatti. Kanaaf egaa guyyaa sanatti isaan dibata urgooftuu kana qopheeffatanii otoo jiranii guyyaa sanatti immoo waa tokko gochuun akka seeraatti qorkaa waan ta'eef gochuu hin dandeenye. Kanaaf gaafa guyyaa jalqaba torbaniidha. Guyyaa jalqaba torbanii gaafa guyyaa sanbataa jechuudha. Sanbata guddaa nuti amma jennee guyyaa torbaffaatti lakkoofnu. Guyyaa sana dubartoonni suni urgooftuu sana qabatanii gara reeffa yookiin immoo awwaalcha gooftaa Yesuus Kiristoos sana dhaqanii iddoo sana gaafa dhaqan garuu egaa isaan duraan raajotaan itti himameera. Yesuus Kiristoosis immoo waa'ee yeroo gara fuulduraatti dhiphoota isa eeggatu maal akka ta'uudhaaf ilmi namaa akkamitti akka dhiphatu guyyaa sadaffaatti immoo akka inni ajjeefamee fannifamee awwaalamees immoo guyyaa sadaffaatti du'aa akka ka'u egaa isaan barsiisaatu ture. Obboleessi keenya Abdiin egaa akka gaaffiitti wantoonni inni tuttuqee hin jijjira jechuudha. Yeroo sanatti egaa bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoosis isa duukaa deemaa turanii yeroo darbirree waa'ee hafuura qulqulluu irratti waan tokko tokko dubbannee turre jechuudha. Egaa inni kuni amma amantiidha jechuudha. Bartoonni kuni gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni isa duukaa bu'aa turanis warri mormanis akkuma jiranii warri immoo hojii isaatti amananis hin jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos hin amanuu isaan bira ture. Garuu immoo erga inni isaan biraa deeme immoo isaan biraa deemee wanti inni isaaniin jedhe suni yookiis immoo wanti raajotaan dubbatame suni gara sammuu isaaniitti dhufuu hin dandeenye jechuudha. Malee utuu akka gooftaa Yesuus Kiristoos awwaalamee erga awwaalamee immoo guyyaa sadaffaatti du'aa ka'u sana utuu yaadataniiru ta'e utuu wanta raajotaan dubbatame sana wanta Yesuus Kiristoos isaaniitti dubbate sana yaadataniiru ta'e reeffa sana urgooftuu dibuudhaa fi urgooftuu sana qabatanii gara awwaalcha isaan dhaqan ture jechuudha. Kanaaf isaan garuu guyyaa sana urgooftuu sana qabatanii gaafa sanbata jalqaba guyyaa lakkoofsa torbanii sagaleen kenna. Ifama
Narratti bilbilamii addaan na jalaa cite. Kanaaf egaa guyyaa jalqaba torbanii gaafa sanbata guddaa sanaa dubartoonni suni urgooftuu sana dibuudhaaf gara awwaalcha gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqanii egaa gaafa isaan achi dhaqanii akka isaan yaadanii dhaqan miti yoo isaan dhaqaniyyuu awwaalchi sun banaa ture gara awwaalcha boolla Yesuus Kiristoos keessa reeffi isaa kaa'amee sanatti gaafa gadi seenanii isa argachuu hin dandeenye jechuudha. Reeffa isaa sana argachuu hin dandeenye. Kanarratti namoonni lama uffata caccalaqisaa uffatanii isaanitti utuu dhaabbatanii argan jedha. Kana jechuun egaa ergamootaadha. Ergamoonni sun immoo lakkoofsa dhiifama nan dubbisa iddoo sana. Lakkoofsa 4 irratti jechuudha. Waa'ee kana waan jedhan wallaalanii utuu jiranii kunoo dingata namoonni lama wayyaa caccalaqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo asiin jiru ka'eera. Galiilaa utuu jiru waan inni isinitti hime ture yaadadhaa jedheeni jedha. Egaa isaanii gaafa namoota sana arganii in sodaatanii gonkumayyuu hin yaadanne jechuudha isaan. Kanarratti isin immoo warra isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Wanta Galiilaatti isiniin jedhee ture yaadadhaa jedheeni. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoos Galiilaa keessa yeroo jiru barumsa baay'ee wantoota adda addaa waa'ee dhiphina isa fuulduratti isa eeggatu wanta baay'ee isaanitti dubbatee ture. Isa sana yaadadhaadha jedheeni itti dubbate. Kana irratti egaa dubartoonni suni dubartoonni sun immoo egaa irruma irra isaatiin yaaduma waliigalaa isaan dubbadha. Dubartoonni suni gara ergamoota gooftaa gara isaan 11 sanatti deebi'anii isaanitti himanii gooftaan keenya achi hin jiru jedhanii gaafa isaanitti himanii namoonni lama immoo iddoo sana dhaabatu turanii akkasitti nutti himaniiru innas hin jiru jedhanii nutti himaniiru du'aa ka'eera jedhanii gaafa isaanitti himanii. Egaa isaan immoo amanuu hin dandeenye jarri sunis jechuudha. Isaan sana dubartoota isaan kana warra dhaqaniitti himan kanas isaan waan amanuu hin dandeenyee fi ofii isaatii immoo Phexrosii deemee dhaqee gara awwaalcha isaa sana ga'ee gara awwaalcha isaa sanas immoo gaafa dhaqu innis keessa seenee boolla sana keessa laalee hin dhabee egaa gaafa dhabus egaa akkuma obboleessi keenya Abdiin dubbatee ture. Eessa akka dhaqee garam akka dhaqee eessa dhaqee ishii utuu yaadateera ta'e wanta inni Galiilaatti isaaniin jedhe sana eessatti akka wal argan itti dubbatee ture. Egaa Yesuus Kiristoos Galiilaa keessa yeroo jiru silaa utuu yeroo sanatti isaaniif dhufeera ta'e iddoo sana dhaqu ture jechuudha. Gara inni iddoo kanatti wal argine ittiin jedhe sana jechuudha. Isaan garuu kana hunduma isaayyuu yaadachuu waan hin qabanneef yaadachuu waan hin dandeenyeef egaa hundumti isaaniiyyuu garuma gara mana isaaniitti goran jedhee tana yaada. Sababni isaayyuu iddoo kanatti Phexros dhaqee laalee dhabnaan gara mana isaatti galeedha jechuudha macaafni. Egaa kanadha. Gooftaanis naa eebbisu. Gooftaan isaa eebbisu. Eebbifame. Seshiin ibsite keessaa gaaffii muraasa waan itti dabalattan isin kaa'aan darbaa sana booddee dhuma irratti yeroo qabaanne gaaffichaaf yaada qopheessaa namni itti aanus immoo yaadatti dabalachaa deema. Inni itti aanu guyyaa jalqaba torbanii jedha. Guyyichi sanbata guddaa jedhee asirratti jira. Baay'ee bareedaadha. Dubartoonni sun qopheessanii waa'ee urgooftuu sin gaafadheera. Kana booda dhagicha awwaalitti cufan sana garagalfamee argatan jedha. Dhagicha eenyutu garagalchee waa'ee dhagichaa yeroo hundumaa sin gaafadheera. Dhagichi kan garagaleef Yesuus karaa sana akka bahuuf immoo yookiin waan biraatiif yoo dhagichi garagalfamuu baate Yesuus du'aa ka'uu hin danda'u ta'edha. Okay. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus argine waa'ee kanaa waan jedhan wallaalanii turuu kun dingata namoonni lama jedha. Gara biraatti immoo ergama akka ta'e namootaa fi ergama gargar baafanne iddoo kanatti kan nuti yaaduu qabnu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dhalatu ergamaan tokko dhufee ergamoota baay'eetu immoo wajjin ture faarfannaadhaaf faarfatanii turanii kan jedhu jira. Yaadadhaa. Amma immoo inni du'aa ka'us ergamootumatu dhufe namoonni isaan yeroo isatti dubbatan tiksee oolotaatii warra homaa dhimma mataa isaaniitii jireenya mataa isaaniitii halkan jiraatan halkan dukkana
Akkuma kana immoo halkan barii otoo hin bari'in dubartoota warrumaa dhimma hin jenne ergamoota otoo hin ta'in dubartootatti mul'atan ergamoonni kuni akkuma kanatti du'aa ka'uusaas akka lallabanii jechuudha. Gaaffii barbaada dhumarratti gaafachaa deemna. Okay, sana booddee dubartoota baay'ee sodaatanii lafa laalanii isaan kun isa jiraataa warra du'an keessa maaliif barbaaddu as hin jiru jedhee hundumaa itti labseera jechuudha. Okay, guyyaa sadaffaatti du'aa ka'uuf jira jedhee isa barreeffame hundumaatti haasa'e jedha. Gaaffiin isinii barbaadaa jira. Okay, ittaanee dhumarratti kana hundumaa ergamoota 11 nutti warra kaan hundumaattis odeessanii jedha. Ergamoota 11 kan jedhu Yihudaatu keessaa hafe jechuudha moo maalidha? Dubartoota as keessa jiran maqaa isaanii yaadadha. Dubartoota as keessa jiran hundumaa isaanii maqaa isaanii yaadadha. Gara biraatti tajaajilli isaan kanaan dura turan dhaqadhaameera moo lafumaa dhufanii eenyutu eenyu kan jedhudha ilaala. Okay. Dubbiin kun kan hundee hin qabne isaanitti fakkaatee jedha. Ammas hin amanne jechuudha. Kana booddee Phexros ka'ee gara walichaatti fiigee gajjeeree akkas duwwaa ta'uusaa argee jedheetu booddee waan ta'e kana dinqifachaa gara manaatti deebi'ee jedha. Gara manaan yeroo gara bartoota isaati moo gara jireenya dhuunfaa isaatti macaafa kan biraa keessaa wanta argattan Phexros duuba namni kan biraa hordofee yoo jiraate eenyunni isa kana ilaala. Isattaan kennaadha kenna waa'ee warra gara imaal dhaqanii amma dandeesse aayidiyaa isaa nuuf ibsita. Iddoo dadhabdeetti si gargaara amma lakkoofsa 35. Okay, today we can do this in every single day. Egaa iddoo kanatti kan argamu Yesuus 13 irraa kaasee ture. 13 amma 35 kan jiru aayidiyaa isaa ma dandeessu? Iddoo kana keessatti kan argannu Yesuus Kiristoos akkuma obboleettii keenya dareen ibsite du'aa ka'ee erga ka'ee booddee dursaa kan itti mul'ate Maariyaam Magdalaatitti. Erga sana iddoo kutaa sadiitu jira Maarqos, Yohaannis, Maatewos akkaataa garaagaraatti ibsu. Sana booddee Yesuus Kiristoos egaa sasaashiin ibsitee irra deemu lakkoofsa 13 irraa kaasee gara karaa deemtota Amaawus jedha gara Amaawusitti deeman. Kana isaan kun bartoota keessaa warra bartoota duuka turan ta'uu danda'a garuu bartoota miti. Sababni isaa maqaa isaaniitiin akka hubannutti bartoota ta'uu dhiisuu isaanii hubannaa. Maqaan bartootaa kaa'ame waan jiruuf inni asitti maqaa isaa kaa'ee jiru kun bartoota keessaa kan taane nu ibsa jechuudha. Isaan otoo wal wajjiniin haasaa deemanuu argina. Maaltu isaan haasaanii wanta ta'e kana dinqisiifachaa haasaa deemuu abdii kutannaa dubbachaa deemuu kan nuti nu fura jennee inni nuti abdannee isa kana inni garuu ofiisaatiif iyyuu nu furuudha. Kan nu furu miti ofiisaatiif iyyuu du'eera. Har'immoo guyyaa sadaffaadha. Guyyaa sadaffaa isaan jedhanii fakkuunsa labbiin jedhee guyyaa sadii booddee lubbuun hin deebiti kan jedhamtu akka aadaa sanitti jira kan jedhu odeeffannoo tokko jira. Odeeffannoo gaafa jedhamu akka seenaan warri seenaa macaafaa qo'atan jedhanitti jechuudha. So isaanii abdii kutannaa dubbachaa deemu kanaachi abdii hin qabnu. Sababni isaan abdii hin qabnu jedhaniif akka sila qo'achaa turre Israa'eliin kan bilisa baasuu mootii Roomaa jalaa kan birmaduu baasuu mootummaa isaanii mootummaa Roomaa kan fuudhu Yesuus jedhanii waan abdatanii fi abdii isaanii waa'ee jireenya bara baraa waa'ee Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uu yaada isaanii keessa hin jiru. Macaaficha akka hin hubanne sammuu isaanii dukkaneeffameera kan jedhu irra caafamee jira. Isaan yeroo kanatti kan isaan dubbachaa deemanii abdii hin qabnu kanaan achi kan nu furu hin jiru. Inni nuti nu fura jennee abdanne suni du'eera. Har'ammoo guyyaa sadaffaadha. Otoo guyyaa sadii asillee ta'e hin ka'a jennee eegna kan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Sababni isaa tarii guyyaa sadiitti hin ka'a kan jedhu yaada isaanii keessa waan jiruufi. So kanaaf waa'ee kana abdii kutannaa haasaa otoo deemanuu Yesuus immoo waan isaan jedhan kana isaan dhaggeeffatee maaltu ta'ee isaan jedhe jechuudha. Isaan gaafatee isaanis immoo waan ta'e kan hunduma isaa lakkoofsa 17 kaasee kan jiru kana isaanitti himanii isaanis wanta ta'e hin dhageenye takka ammaarraatti akkamitti hin dhageenye keessa jirta. Isaan Yesuus akka ta'e hin beekanii Yesuus garuu ofuma isaatiif iyyuu wanta isaan jedhan kana isaan gaafatee isaan garuu isa hin hubanne. Kanas immoo sammuu isaanii dukkaneeffame kan akka isaan hin hubannee fi kan jedhu jira. Harri guyyaa sadaffaadha inni du'eera. Isa immoo du'uu isaa birayyuu immoo dubartoonni ganama gara awwaalichaa dhaqanii akka abjuu nu godhanii gama caafa isin dubbifattan jedheen akkasumatti dubbachaa jira. Akka abjuu nu godhanii sababni isaayyuu inni awwaala keessa hin jiru reeffi isaayyuu hin jiru jedhanii waan nuti ta'e kun nu galaa hin jiru. Inni nama gaarii jedhanii gaarummaa isaa isaanii dhugaa ba'anii gaarummaa isaa kan isaan ittiin dhugaa ba'anii inni barsiisanis hojiidhanis nama gaariidha. Nama gaarii sana luboonni warra hangafoonni akkasuma immoo warri biyya seerratanii nama kana ajjeesaniiru, fannisaniiru.
isa keessayyuu awwaalameera. Har'ammoo guyyaa sadaffaa isaatti awwaala keessa hin jiru. Waanumti isaayyuu nuun galle kan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Abdii kutannaa guddaa itti dubbatanii Yesuusitti himanii sana booddee Yesuusii isin gowwoota akkamiiti jedheeni kana jechuun isaa gowwoota akkamiiti maaf hin hubanne kan jedhu maaliif jennaan Yesuus Kiristoos yeroo isaan faana turetti waan baay'ee isaan barsiisaa ture keessayyuu addatti bartoota isaa baay'ee isaan barsiiseera. Bartoota duwwaa immoo otoo hin taane warra yeroo sana Yesuus duuka bu'anii dinqii garaagaraa ilaalaa turanitti waa'ee sagalee isaa waan baay'ee itti himaa ture. Isaan garuu kana qalbeeffanne. Kana duwwaa immoo otoo hin taane isaan macaafa raajotaa hin beeku. Macaafa raajotaa keessatti Isaayyaas 53 irratti waa'ee isaa dubbatameera. Keessa deebii boqonnaa 18:15 irratti waa'ee isaa dubbatameera. Museen gaafa itti dubbatu geggeessaa akka kosiniif hin kaasee bal'inaan dubbata jechuudha. Guutummaatti kutaasaa yoo yaadachuudha baadhee akka kan isaan geggeessu tiksee sirriin tiksee gaariin kan hangafa lubootaa akka ta'e kan akka dhufuuf jiru isaanitti himee jira. Macaafa faarfannaa keessatti Daawit yeroo raajii dubbatetti raajiidhaan faarfannaa isaa keessatti barreessee jira. Innis immoo waa'ee Yesuus Kiristoos barreessee jira. Kana baay'ee hin beeku. Sababni isaa Yihuudoonni isaanii seeraa fi macaafa raajotaatiin waan geggeeffamaniif isa kana hin beeku. Garuu yeroo sanatti isa kana yaadachuu hin dandeenye waa'ee kanarraa kan ka'e sababbi isaan macaafa raajotaa fi macaafa Musee jiru kana waa'ee Yesuus Kiristoos sana dura kan dubbatame sana sababbii yaadataniif Yesuus Kiristoos isa mootii lafarraa yookaan mootii lafarraa gaafa hin jedhu akkuma mootii Qeesaar akkasuma raajota yookaan mootota darbaniitti jedhanii waa'ee yaadaniif akkamitti akkasitti yaadanii macaafa kana maaf hin hubanne kan jedhu tokko isaanitti hime jechuudha. Kanaaf siyyaa gowwoota akkamitti kan inni jedheef kanaaf jechuudha. Isa kana hubachuu qabu turanii garuu hubachuu hin dandeenye. Kanaaf maal jedheeni lakkoofsa lakkoofsa 25 irraa kaasee isin immoo inni immoo isaanii isin gowwoota attamiiti waan raajonni jedhan hundumaa amanuudhaan yaadi garaa keessanii attam daagiidha. Inni garaa keessanii attam daagiidha. Kiristoos kuni kana hunduma dhiphachuun ulfina isaatiinis akka galuu barbaachisu hin turre moo jedhee isaan gaafate jechuudha. Akka guutummaatti hin dubbisu. Kana jechuun Yesuus Kiristoos kuni isaan akka Yesuus ta'e hin beekan inni garuu Yesuusi inni kuni dhiphina kana hunduma dhiphatee amma kana tuffatamee amma kana rakkatee gara ulfinaan gara abbaatti ol ba'uun irra hin turre moo maa dinqifattan maas hin dinqe kan jedhudha. Sababni isaa macaafa Isaayyaas keessatti bal'inaan dubbata. Guutummaatti waan dubbise yeroo keenyaaf malee waa'ee dhiphina isaa waa'ee madaa'uu isaa inni yakka hin qabu balleessaa keenya irra kaa'ame namni hunduu sarraa goranii akka nama balleessaa qabu akka waan waaqayyo dheekkamsa isatti fideetti isa ilaalanii inni garuu yakka keenya baate cubbuu keenya sarra kaa'ame jedhee lakkoofsa tokko kaasee hanga lakkoofsa amma lakkoofsa 15 waan akkasitti dubbata jechuudha. 13 naannoo kanatti waa'ee isaa dubbata. So isa kana hin yaadanne isaa inni kun garuu afaan raajotaati. Raajicha Isaayyaasiin dubbatame Daawitiin dubbatameera. Museedhaan dubbatameera jechuudha. Kan biraas jiraachuu malu. So isa kana akkamiin yaadachuu dadhabdanii jedhee sana erga isaan barsiisee Yesuus Kiristoos yeroo sana macaafa raajotaa keessa kan ture waan baay'ee isaan barsiise. Kutaa biraa keessatti immoo Yohaannis keessatti immoo maal jedhaa waan baay'ee isaan barsiise waan baay'ee isaan barsiise. Wanti inni isaan barsiise baay'ee isaa otoo barreeffameera ta'ee biyyi lafaa kun kan jedhu waan akkasii dubbata. Biyyi lafaa kun amanuu isaa kun baachuu isaa yoo ulfaata. Kan jedhu jira jechuudha. Kutaa garaagaraa keessatti bartoonni akkaataa garaagaraatiin kan isaan ibsanii Luqaas aጭር godheetti gabaabsee ijoo isaa ibsee bal'ina sirriitti gadi fageessee kan ibse Yohaannis. So isaan kun hundumti isaanii akkaataa taatee sana yeroo sana ta'e Yesuus akkamitti eenyutti akka mul'ate akkamitti illee bartootatti akka mul'ate si'a meeqa bartootatti akka mul'ate gaarii godhee bal'inaan ibsa jechuudha. Sana booddee waan bira darbu fakkaatee adeemnanii nu bira turu jedhanii isa kadhatanii kan isa kadhataniif isaan Yesuus ta'ee otoo hin taane yookaan Yesuus ta'uu isaa beekanii otoo hin taane barsiisni isaa dubbisaa waan itti toleef achi siqsanii gaafa nyaata maaddiitti dhiyaatanii Yesuus akkuma isaa amala isaa maaddii cabsee yeroo abbaa galateeffatu isa ta'uu isaa baranii yeroo sanatti immoo Yesuus biraa sokkee jedhaa. Kanan dagadhee bira darbee yoo jiraate abdiin itti guutaa. So kanarraa maal hubannaa Yesuusiin du'aa ka'eera. Du'aa ka'uusaa akka hin mabsiifnetti si'a baay'ee bartootatti dubbatee mul'ateera. Akkasuma immoo wangeela Yohaannis keessatti akka dubbatutti hunda isaanii iddoo tokkotti walitti qabee akkuma gara booddeesitti lakkoofsa 20 lakkoofsa meeqarraa kaaseeti lakkoofsa 36 irraa kaaseeti kan ol butamuusaa kan dubbatu.
So kanaaf kutaa kana keessaa kanan hubadhu Yesuus Kiristoosii du'aa ka'ee bakka isaatti hidhateera. Akka silaa ta'ee bakkoon Yohaannis faana ture bakka kan jaallatu kan jedhudha. Kan jaallatudha macaafni kan jaallatu immoo akka beektonni macaafa qulqulluu jedhanitti Yohaannis akka wangeelaa jechuudha. Isa jedhanii bakka isaan lamman dhaqanii waan waaqayyoon isaanitti mul'ate iddoo biraatti siinsa jiraatu maal yoo keessa barbaadu jedhee ergama waaqayyoo isaanitti dubbatee jira. Dubartii Mariyaam Magdalaa kana yeroo isheen gooftaa keessa eegsite yeroo isheen ittiin jettu kana booda immoo Yesuusii Mariyaam jennaan hin jettee jedha macaafni afaanii maqaa yaadadhu. So kana jechuun immoo barsiisa ittiin jette kan boodaan hin qabin ani gara abbaatti hin baane ittiin jedhee sanaa booddee gadi dhaqitoo warra kan ittiin jedhee kutaa sana bal'isee dubbataa. So kanarraa maal hubannaa Yesuus Kiristoos uffatti ka'eera. Warreen kaanii akkasuma dubbatee inni du'aan kaanii bakka reeffa isaa hafee kan jedhan odeeffannoo akkasiitiin warra awwaala eegas sanaa yoosanii yookaan immoo taalalanii Israa'eloota gidduutti du'aa ka'uusaa hin beekamnee fi luboonni warri hangafoonni du'aa ka'uusaa sanaa akka haalamu godhaniiru. Haa ta'u malee sababii bartootaatiin du'aa ka'uusaa darbee lallabameera. Si'a baay'ee bartoota isaatti mul'ateera. Barruusaa madaa illee argisiiseera. Miila isaa iddoo mismaarri waraanillee argisiiseera. Bal'inaan dubbata kutaa garaagaraa keessatti kutaa kana keessaa kan nu wadhu Yesuus dhugumatti du'aa ka'e. Gooftaan si eebbisuuf eebbifamii boqonnaa 24 kaasee waan tokko tokkotti ayidiyaadhumsa gaaffii kan uumu yoo jiraate isinis ilaalaanis lakkoofsa ilaalatan gaaffiitti waan ba'a. Namoonni gara Emmaus deeman namoota lama akka ta'e namoonni kun bartoota isaa keessaa yoo ta'e immoo namoota isaa hordofan keessaa isa jedhudha. Tarii warratti dhiyeenyaan hordofan immoo warra noormaalii waa'ee isaa ayidiyaadhumsa beekanidha. Emmaus ilaala. Yerusaalem irraa akkam akka ta'e fageenyi ishee akka ta'e tarii naannoo Naazireet Galiilaa irraa immoo akka ta'e namoonni kun tarii eessaa deebi'u tarii ayyaana irraa deebi'u isa jedhu xiksii fa'ii achirratti ergamaa kan jiru koomentii jala galaatee chaatii keessaa dubbisa isa jedhudha. Kanaaf Yesuus ofii dhumsaanii isaan bira ga'ee isaan wajjin akka nama sadaffaan daandii kophaa akka deemu wayii bira ga'ee isaan wajjin haasaa ture. Garuu akka nu hubanneef ijji isaanii ittifamee ture jedhama jaanni qulqulluun. Ijji isaanii ittifamee ture akka Yesuus ta'uusaa addan baanneef jechuudha. Kana booddee Yesuus isaanitti siqee waan akkamii taasaa adeemtu jedhee gaafateedha. Namoonni immoo suma qofaadhaa kan waan akkana hin beekne jedhaniitu diteelii isaa itti himan jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti gaaffii kan ta'u Yesuus dhugumaan beeku moo otoo beekuu gaafate yoo otoo beekuu gaafate ta'ee namni du'ee du'aa ka'ee booda wanta lafa irratti duraan ture hin beekaayi. Sanarraa nyaachaa dhugaa jiru kan eddan du'ee du'a booddee eddan ka'ee nan beeka jechuudha. Waa'ee akkana Yesuus already isa kanaan dura godhe hin beeka yoo ta'e jechuudha. Moo eddanni du'ee du'aa ka'ee qaamni isaanii duraanii hin jiru waan ta'eef waa'ee sanaa waan ta'e wallaale namoota gaafata. Yesuus foon du'aa ka'e moo hafuuraan du'aa ka'e? Hafuuraan du'aa ka'e moo fooniin du'aa ka'e? Jedhu ilaaluutu nurra jiraata jechuudha. Sana booddee si qofaadhaa kan hin beekne jedhanidha. Achi keessaa namoota lama isa jedhe keessaa tokko Qiloophaa jedha. Qiloophaan kun isa kamii? Haati manaan isaa eenyudha? Haati manaan isaa Yesuus Kiristoos duukaa buuteerti. Warra jedhan isaan kana keessaa yoo jiraatan jedhanii ilaala. Sooma duwwaadhaa waan attamiiti jennaan Yesuus nama Naazireet jedhanii waa'ee isaa ta'anii sana booddee isa gochatti dubbiitti namoota duratti Waaqayyo duratti raajii aangoo qabeessa ture jechuudha. Akka kanatti beeku Yesuusin gochattis dubbiittis nama fuuldurattis Waaqayyo fuuldurattis raajii aangoo qabeessa ture. Akka kanatti isa beeku. So akka fayyisaatti isa beeku, akka jireenyatti isa beeku, akka kamitti isa beeku. So akka kanatti isa beeku. Kanaafuu akka luboonni warra hangafoonni warri biyya seeratan duunitti faradamuu dabarsanii kennan eenyu akka sanatti farade dabarsanii kennanii yakka mataa isaatiin du'ee namatu isaanitti farachiisee itti man jechuudha. Dabarsanii akkanatti amanu jechuudha. Akka safanni isanis itti amanan jechuudha. Ebelutu inni nama Waaqayyo nama gaarii raajiidha akkanaadha. Garuu luboota warra hangafootatu warra biyya seeratantu isa dabarsee isa kenna jechuudha. Immoo du'atti faradee jechuudha. Immoo maal godhee safannisee jedheetu qal'atti himan namoonni kun akka itti amanan. Nuyi garuu isaan immoo ofii isaatii akkaataa itti amanan akkaataa itti beekan Yesuus
Nuyi garuu akkamitti isa yaannee turre Israa'eliin kan furu isa jennee abdannee turre. Haa ta'u malee kanuma hundumaa irratti immoo har'a edda kun ta'e guyyaa sadaffaadha. Tarii guyyaa tokko tarii guyyaa lama guyyaa sadii eegnerraa guyyaa sadii booda wanti ta'u hin jiru jechuudha. Abdiin keenya akka abdanne ta'uu dide Israa'eliin isa fura jennee yaannee turre isaan immoo nu jalaa fannoo godhanii nu jalaa akkas godhanii akkaataa hawwannaa isaanii akkaataa isaan itti amanan jechuu barbaadatanii. Kana booddee gara keenya keessaa immoo dubartoonni tokko dhufanii iddoo awwaalachaa dhaqanii obboroo jedha. Obboroo jechuun otoo hin bariin ganama barii jechuudha. Akka abjuu nu godhanii bira turan jechuudha jarri kun. Kanaafuu jarri kun 12 keessaa tokko moo nama kan biraati moo jalqaba irratti innaa dubartoonni sun akkana dhufanii itti himanii nama meeqa turan isa yoo tilmaaman ilaalaa jechuudha. So akka abjuun nu godhanii bitaatti gale bakka. Kana booddee isaan achi deebi'anii reeffa isaa awwaalicha keessaa dhabanii ergamoonni Waaqayyoo jedhan iddoo duraa nama lamaansa jedhu sana isaan kun immoo ergamoonni Waaqayyoo itti mul'atanii Yesuus jiraatadha ittiin jedhanii jedha. Yesuus jiraatadha waa'ee du'uu keessa maal barbaadu Yesuus jiraatadha ittiin jedhan. Yesuus jiraatadha ittiin jedhan jarri ajjeesaniiru du'anii fannifameera. Asimayyuu immoo guyyaa sadii ture Yesuus jiraatadha ittiin jedhan. Kanaaf waan isaa bitaatti galee abjuu nutti ta'ee jedhan. Kaalkuleeshinii isaa harkaa bade akkamitti namni tokko du'ee amma kana ta'ee waan hundumaa ta'ee xumuramee fi du'ee immoo awwaalamee indaganaa immoo jiraatadha akkamitti namni jedhama. Waa'ee du'aa ka'uu kan jiru sammuu keessa hin jiru jedhama. Yesuus uummanni todeessuus ta'uunsaa akkasidha. Ati galaa biyya ormaati moo maannate Yerusaalem keessa waan ta'e gonkuman dhageenye kan jedhu biyya hundumatu dhaga'e jechuudha. Namni lafarraa miila kottee fuudhee deemu hundumtuu beeka jechuudha waa'ee kana. Kanaaf waa'ee attootaa otoo hin ta'in waa'ee Yesuus nama hundumaatu beekaa jechuudha. Okay. Warra nu wajjin turan keessaa kaan awwaalichaa dhaqanii akkuma dubartoonni sun jedhan ta'uusaa baran isaan garuu immoo hin argineedha. Duraa duuba isaati nutti himaa jechuudha ammoo kun ammas dubartootatti dursa dhaqee dubartoonni immoo deebi'anii akkana nuun jedhanii ammas immoo nu keessaa immoo warri turan dhaqanii cheekii gochuu dhaqanii garuu immoo awwaalli duwwaadha garuu immoo isa immoo hin argineedha. So otoo awwaalli duwwaa ta'ee isa arganii ta'e konfirmii godhaniiru rakkoo hin qabu itti amanu. Awwaalli duwwaa ta'eera garuu isa immoo hin argine. Hin fudhatame immoo hin du'aa ka'e immoo walii nama wallaalchisaa jechuudha. Amma macaafa qulqulluun beekne nu bannetti jechuudha. Okay, akkas jedhanii itti himanii inni immoo isin gowwoota attamiiti jedheetu jalqabee jedha macaafni qulqulluu waan raajoonni jedhan hin beektanii yaadni garaa keessanii attam daagiidha. Kiristoos kuni kana hundumaa dhiphatee ulfina isaatti akka galu barbaachisaa hin turre jedha. Dhiphatee ulfina isaatti akka galu amma immoo Kiristoos isaan kan itti amanan raajii akkas jedhanii haasa'anii Yesuus nama Naazreet jedhanii beekanii inni immoo Kiristoos jedhanii Kiristoos immoo hiikaa isaa jarroo hin beeku amma kana dhiphatee booddee ulfina isaatti akka galu raajoonni dubbataniitu isin namanne daagimaaf ta'e amantiitti jedheen jechuudha. Amma ammaatti jarri kun beekumsa kana qabu isa jedhudha jechuudha. 27 irratti immoo waa'ee seeraa macaafa Musee fi macaafota raajotaatti dabala. Keessatti iddoo waa'ee isaatiif dubbatu hundumaa isaanii fiigee jechuudha. Macaafa Musee keessatti iddoon kun waa'ee kootee jechuudha. Iddoon kana waa'ee kootee jechuudha. Macaafa raajii keessatti iddoon kun waa'ee kooti. Kana kan jedhu amma gaan barreeffamne malee iddoo kanatti iddoo barreeffamee waan bal'aa ta'a jechuudha. Macaafota raajitii fi macaafota Musee seeraa keessa wanta barreeffame hundumaa isaaniif ibseedha. Iddoo kanatti macaafota seeraa keessaa qofa yeroo darbe warra saduqootaatiif macaafota seeraa keessaa qofa kan ibsee yaadattuyyuu. Macaafota seeraa qofa waa'ee Abrahaamii, waa'ee Isihaaqii fi Yaaqoobii yeroo kaafnu waa'ee du'aa ka'uu beekuu qabdu jechuudha. Amma immoo jarri isaan kuni warra saduqootaa miti. Jara macaafota raajotaas beekanii itti amanuu danda'anidha waan ta'eef macaafota lachuu keessaa bakka mataasaa waa'ee isaatiif dubbatan hundumaatti ibsee kana booda jarrinnaa gara ganda isaaniitti dhiyaatan inni bira darbee adeemuu wayiitti aggaame jarri garuu nu biratti fi galgalaa aduun sokkite jedhanii jabeessanii akkuma namaatti isa kadhatanii kanaaf isaan bira duruudhaaf isaan akkuma noormaalii keessummaa tokkotti isaan bira dhaqee jaraa wajjin nyaatatti dhiyaatee buddeenicha fuudhee eebbisee cabsee mana namaa dhaqee garuu keessummaa dhaqee garuu ammas amalli isaa buddeenu namaa fuudhee cabsee eebbisee kana booda cabsee isaaniif kenna jechuudha. Manuma namaa dhaqee isaanitti dhiyaa. Amma yaadni isaa isin dhufaa jechuudha isaanitti dhiyaa. Yeroo darbe immoo waa'ee irbaata Faasikaa ilaallee gooftaan Yesuus Kiristoos maal akka ta'e ilaallee ture. Yeroo darbe immoo lammata deebi'ee irbaata Faasikaa isin wajjin hin nyaadhu mootummaa Waaqayyootti amman deebi'ee nyaadhutti jedhe. Amma immoo nyaachaa jira. Okay. Yeroo darbee wajjin wal bira qabdanii akka ilaaltaniif maal gochuu mootummaa Waaqayyoo sun yeroo sanaati moo Yesuus immoo maal nyaatee isa jedhu Waaqayyoon ammas stiil galateeffatee kennaafii jira jechuudha. Okay.
Isaan immoo yeroo inni karaatti isaanitti dubbachaa ture, yeroo macaafa keessatti kan caafame isaan nu ibsaa ture, garaan keenya irraa afame miti ree waliin jedhanii jedha inni. Biddeen machataa kenneet achumaan hubannaan isaanii baname gaafa biddeena nyaatanii jedhanii hubannaan isaanii baname, iji isaanii yeroo banamee gadhiifametti immoo yeroo hubachuu isaan jalqabatti inni immoo bira hin jiru. Kana booddee jarri dubbicha isaa yaadatanii isa duraan akka abjuutti akka nama fiilmii ilaalutti wayii isaanitti mul'achaa ture, amma immoo wal yaadatanii yaadachiisanii garaan keenya iyyuu nu rukutamaa ture innaan sagalee waaqayyoo nutti lallabuuti bakka isaa jedhanii yeroodhuma sanatti ka'anii Yerusaalemitti deebi'anii achitti bartoota 11 jedhamas warra isaan biraa wajjin walitti qabamanii kan jiran bartoota 11 plus namni kan biraa jira jechuudha. Warra walitti qabaman sun gooftichi dhuguma du'aa ka'eera, Simoonittis mul'ateera. Simoonicha Yihudaa. Simoon Phexros. Dhuguma du'aa ka'eera, Simoonittis mul'ateera hin jedhu turanii jedha. Isaan yeroota kanatti mul'achuu waan beekan hin qaban ta'uu danda'a. Yeroonni kun jireenya isaanii jiruu isaanii deebi'aa jiru. Sana booddee iddoo bartoonni itti walitti qabaman hin beeku, iddoo namoonni achitti walitti qabaman ta'an hin beeku. Isaan ganamatti kan dubartoota amanuu dhiisanii kan Phexros amanan jettanii yaaddu. Iddoo kanatti maal jiru? Dubartootatti mul'ateera caalaa Simoonittis mul'ateera dhuguma du'aa ka'eera inni yaadaa jiru. Naa ta'u. Ammayyuu immoo dhugumatti dhugummaatti amantii otoo hin ta'in bakka haa ta'u du'umaa ka'e isa jedhamu ergamoonni jedhaniiru, isaan kunis jedhaniiru, isumayyuu immoo Siyoonitti immoo mul'ateera. Intaloottis mul'ateera miti nama kan biraattis mul'ateera isaan keessaa garuu kan Simoonii maaliif haasa'an? Okay. Kana hundumaa yeroo biddeena cabsetti attamitti akka isa baranii waan inni isaan wajjin godhe hundumaa dhaqanii itti himan otoo isaan kanaa isaanii irra ba'anii itti himanii. Sana booddee namni kan biraa immoo dugda duubaan dhufa ammas. Iddoo kanatti Yesuus bartoota isaatti mul'achuu isaa kan jedhu 36 kaasee hamma 49tti bal'atu. Akkasumas kan deebisa. Gooftaan si haa eebbisu. Sagaleen koo akka dhaga'uuf ofittiin buta. Gooftaan sinaa eebbisu naaf eebbifama. Waaqayyo sinaa eebbisu egaa gaarii abdiin samarii isaanuuf kenne. Obboloonni koo gaarii godhanii dubbataniira. Egaa akka walitti naa dhufuuf ananii malee gaarii godhee obboleessi keenyas nu dubbate obboloonni keenyas akkuma isaan hubatanitti nu badheeni. Waaqayyo sinaa eebbisu Yesuusii saatii kanatti amma boqonnaan 24 irratti ergama saasa guyyaa egaa waggaa 3 walakkaasa qabu san saatiitti xumurataa jirudha. Yesuus Kiristoos gara du'aatti dabarfamee kennamuu isaati. Erga gara du'aatti dabarfamee kennamees immoo jechoota inni dubbatee du'aa isa akka inni ka'ee sagalee waaqayyoo nu hubachiisa. Egaa iddoo garaa garaatti wanta garaa garaa dubbata Maarqos irratti. Maatiyos irrattis Yohaannis irratti akka tokkotti miti kan inni dubbatu jechuudha. Kaaniin iddoo erga du'ee du'aa ka'eeti bartoota isaa duwwaatti Galiilaatti dhaqee mul'ate jedha. Garuu immoo iddoo Yohaannis irrattis kaan irrattis yoo dubbifanne immoo yeroo jalqabaatii fi akka du'ee du'aa ka'eeni otoo Maariyaamiin achi keessaa iddoo awwaalichaa ilaaluu dhaqxee agaanis garagarfamee waan arganiifi. Maariyaamin ishiin kun egaa Maariyaamin ishee inni hafuurota 7 keessaa baase sanidha. Maariyaam Magdalaayi haadha isaatii miti jechuudha. Maariyaamin Magdalaati jedhee kan inni nutti dubbatu jechuudha bakkee kanatti. Egaa bakkee kanatti akka ishiin yeroo inni itti mul'ate sanallee ofirra garagartee akka isa ilaalteeni Maariyaamin jedhee gaafa inni waamu Rabbuunaa afaan Ibraayisxiitiini. Rabbuunaa jettee gizee waamtutti egaa ammayyuu barsiisaa jechuu akka ta'e Rabbuunaa jechuun hiikaa isaallee jala nuuf ka'a. Saatii sanatti garuu akka isheen itti dhiyaattee isa tuquu hin dandeenyellee ani itti dubbataa ture. Akka samariinaaf ta'uuf kan walitti fidaatee jiru. Egaa bakkee kanatti du'ee du'aa ka'uu isaallee seera kakuu moofaa keessatti kan Museetiin illee akka dubbatame. Faarfannaa raajonni akkuma dubbatanii gooftichi hin du'aa hin ka'a jedhee akka dubbatame sagalichi yeroo nutti dubbatuu fi nu hubachiisuudha. Inni kakatame sun immoo akka raawwatu kan inni dubbatu. Egaa baay'een isaanii immoo akkuma ajjeesanii fannisanii
eegdota illee itti godhanii akka isaan dhoksan illee itti dubbatameera. Eegduu san lamaanitti iddoo sanitti eegduutti godhaniira. Bartoota dhaqanii ilaaluu dhaqanii keessatti illee akka isaan guyyoomsanis iddoo biraattis hin dubbata. Garuu gooftichi dhugaadhaan akka du'ee du'aa ka'ee arras nana mana dubbiin sagalee waaqayyoos ragaanuuf ba'a. Isaan garuu lakkii bartootatu halkan dhufeetoo haratee jedhaatii himaa jedhanii kaanitti illee mandarri Samaariyaa sun itti dubbataniira. Warri Imiruutti dhaqaa deeman suni maaliif abdii kutatan yoo jenne isaanii Israa'eliin kan furu isaadha jedhanii waan ijarra godhatanii jiranii fi inni du'ee du'aa waggaa guyyaa sadiitti du'ee akka du'aa ka'u dura waan hin amannee fi bakkee kanatti du'ee du'aa ka'u kana keessatti akka warri biyya lafaatti namni guyyaa sadaffaatti akka inni du'ee du'aa ka'u akkan isaanii namni kun tarii hin ka'a laata jedhanii saalistii jedha maatiin koo biyya lafaa waan ta'aniif nan beekaanii. Saalistii jedhu guyyaa sadiitti halkan otoo simbirri hin wacinsaatii 10tti dhaqanii boo'uu dhaqu jechuudha. Namni sun saaxinuma san keessa jira yoo ta'e bakka kana booddee hin ka'u jedhanii abdii kutatanii deebi'anii galuu barii afoo barii halkaniin kan isaan haqanii. Yoommoo namni sun saaxinii keessa hin jirre namni sun bakka du'aa ka'eera jedhanii hana mananiidha jechuudha. Garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ala namni du'ee du'aa ka'e hin jiru. Isa kanaadha samariinsaa egaa abdiinis nu tuqeetii jira. Haa ta'uyyuu malee bakkee kanatti akka inni Yesuus Kiristoos bartoota isaatti mul'ataa ture. Bakkee kanatti immoo kan inni nutti dubbatu. Egaa kutaa kaan irratti jalqaba yeroo duraa akka Maariyaamitti mul'ateedha. Akkasumas immoo jarreen lamaan haasaa deeman sanitti akka mul'ate. Isa xumuraa garuu bartoota isaatti dhaqee Galiilaatti akkuma Galiilaatti wal argina isaaniin jedhee hubachuu dadhabaniyyuu malee Galiilaatti kan inni isaanitti mul'ate ergama isaa fixataatii jira jechuudha. Egaa hubataniidhaaf illee akkuma amala isaa inni kadhatee akkuma amma abdiin dubbate buddeena illee cabsee kan inni kenneefi waan isaan isa amanuu didaniifidha jechuudha. Akka inni du'ee du'aa ka'e isaan wajjinis nyaateera. Isaan wajjin nyaachuun isaa kun yeroo duraa sanis isaan wajjin nyaachaatii ture waan isaan amanuu dadhabaniifi gooftaan ammas buddeena illee cabsee ijji isaanii hamma nyaataniillee isa nyaatanii amma ijji isaanii banametti illee taasiseera jechuudha. Kunillee dinqii guddaadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee bakkee kanatti sagalee bakkee kanatti nutti dubbatuutti immoo gooftaa keenya Kiristoos Yesuus akka inni ergama isaa xumurate gara ol fudhatamuutti yeroo qaqqabeedha kan inni dubbatu jechuudha. Gooftaan sana eebbisuuf namni itti aanu yoo jiraate waa'ee ol fudhatamuu isaatii akka ammatti naasofnu namni gaaffii waan itti dabaluu qabaatu irra deebi'uu danda'a. Yaada ammatti ibsamaa ture keessaa namni gaaffii itti uumamee iddoo kanatti itti dabala namni jedhu wal harkaa fuudhatee dubbadha. Sakandii tokko kan hin jiru. Tole gooftaan sana eebbisuu eebbifamaadha. Egaa bal'atuun dubbattamoo maalidha? Dubbadda itti fufiiti. In xumurre ture sagalee kana jalaa galee malee. Okay, itti fufiish. Hunduma keessan waaqessin eebbisuun of oolcha sagaleen jalaa galee jennaan akkan isin hin jeeqnee fi kana nani qabe. Yesuusiin egaa asitti xumura ergama isaa waan ta'eef wanta macaafota raajotaa keessatti dubbatame sana xumura isaa irratti akkas jedhee lakkoofsa 45 irratti ergasii macaafota haa hubatanii maal sammuu isaanii baniif ibsiif hin jedhee jechuudha. Amanuullee dadhabaneera amma aqeellee Maatiyaasin illee amma madaasaa haga tuttuqanitti namni akkamitti du'ee du'aa ka'uu isaallee hamma isaan amanuu dadhabanitti aqanii amma madaasaa harkaan tuqanii isaan agarsiiseera. Ergasii garuu isaan gammadanii isaanuma bira tura jedhanii akka waan isaan bira jiruutti illee fudhataniira jechuudha. Garuu gooftichi isa kakatame suni waan raawwatameef gara waaqayyootti gara akkasumas immoo gara samiitti ol hin fudhatame jedha. Otoo iji isaanii ol ilaalanuu ergamootaa keessattis otoo isaan ol ilaalanuu inni ol hin fudhatame in jedha.
Egaa iji isaanii akka irraa hin buqqaan illee nima inni kun kan nutti mul'isu gooftaan ergama isaa akka isa dhufeef sana xumuratee waggaa 3 walakkaatti ba'aa keenya isa cubbuu waaqaa fi irraa namaa fi waaqaa gadi fageessisanii akka inni nuuf raawwatee deemee akkas immoo du'ee du'aa ka'e anis nan amanaa akka isa kana amannuu fi ammas immoo akka inni firdiidhaaf guyyaa xumuraa sanitti deebi'ee dhufu isa nu hubachiisuu fi ani nan deema hafuura koo immoo isiniifan ergaa humna koo amma fudhattanitti immoo Yerusaalem keessaa hin bayinaa humna koo fudhattan immoo ammaan daara lafaatti deema ergamni inni itti kennee deema ammaan daara lafaatti dhugaa baati maal godha macaafota kana himaa Kiristoos Yesuus karaa jireenya abdii akka ta'e lallabaa jedhe isa kana dubbatee dhaamsa kana nuuf dhaame akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiitti ol fudhatame arras nana mana sagaleen Waaqayyoos isa kana nutti dubbata ammas dhaamsi keenya uumama lafa hundumaa handaala lafaatti deemne Yesuus gooftaa akka ta'e akka dhugaa baanu abdii guutuun qaba isin isa gargaaru ana isa gargaaru abdiin keenya immoo nu abdachiise sun immoo akka fayyisaan keenya deebi'ee dhufu gonfoo ulfinaa immoo akka argannu dhaaltu mootummaa Waaqayyoo akka taanu nana mana isa kana nu hubachiisa halleluuyaa eebbifama. Ameen. Gooftaan sinaa eebbisu namni kan biraa yaada gaaffii hunduma qabdan. Boqonnaan 24 guutummaan wanta isin galee. Gaaffiin jira. Gaaffiin isa yeroo darbe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo seexanaan qoramaa turetti hafuuraan immoo seexanni qaamatti Yesuus bira dhaabbattee turte isa jedhuu fi kutaa kana keessatti immoo gaaffii sana hin arganne jechuudha. Ammatti gaaffii sana argachuudhaa fi kutaa kana keessatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa bartoonni isa shakkanitti keessattuu lakkoofsa 37 irraa kaasee inni immoo jedha lakkoofsa 38 inni immoo maaliif yaadan rakkattanii mamiin maaliif keessan kaa harka koo fi miila koo ilaalaa ana mataa kootii na qaqqabaa ilaalaa ekeraan foonii fi lafee hin qabu jedhee ta'u isatti dubbata. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo qoramee ture sanatti eenyutu isa qorennaa ammas immoo ekeraan foonii fi lafee qaba yookiin ekeraa fi seexanni garagara moo akkamiidha? Kutaa kana keessatti jechuudha. Gaaffiin kiyya kan biraan Yesuus iddoo kanatti Maariyaam ishee Magdalaa hafuuronni hamoon torba keessaa ba'e sana fakkaata. Ishiidhaan yeroo isa argitetti nan qabina namayyuu gara abbaatti ol hin baane ittiin jedhee dhaqee obboloota keetti himee jedhee garuu immoo yeroo bartoota gidduutti argame immoo keessayyuu Toomaasii amma madaa isaa harka kaa'utti isa qaqqabee ilaalee maaliif gaafedhan akkasitti. Maariyaam maaliif nan qabin jedhee bartoonni immoo maaliifiin isa qaqqabanii akka inni lafee qabu akka inni karaan taane adda baafatan gaafedha. Iddoo nama dhukkubee boqqotaa ishee namni kan biraa gaaffiin kan biraa jira. Gaaffii qabdu akkuma dhuunfaa keessatti iddoo si ilaallatu. Gaaffii qabdu xumuramee. Ani nan qaba. Gaafadhu. Bakkee kanatti yeroo sana kan dhaabbatee yeroo gooftaan keenya Kiristoos Yesuus du'aa ka'etti yeroo jalqabaatiif kan inni itti mul'ate Maariyaamin ishee Magdalaa ishee hafuurota torba keessaa baaseedha jedha. Maariyaamin ishee Magdalaa kana malee Maariyaamin haati Yesuusiin eessa jirti jennee fudhanna sagan. Inni kuni kan inni itti mul'ates
ofirra garagartee rabbuunaa jettee kan afaan Ibraayisxiitiin rabbuunaa jettee kan waamtes Maariyaam ishee Magdalaa isheen hafuura hamaa 7 keessaa baase inni jedha silaayi. Isheen Yoosefin wajjiniin turte haati Yesuusiin eessa jirti yeroo kana? Maariyaam kan biraas jirti iddoo sanaa Magdaalamu qofaa haa ta'u gooftaan sana eebbisnaa gaafii biraa. Gaaffiin hin jiru yoo ta'e asumatti xumurra. Kennaa waa hin jettu nu galuu